ummata keenya kan dadammaksu hojiilee garagaraa hojjetaa ture. Nama kanatu Finfinnee keessatti guyyaa kaleessaa halkan ajjeefamee bulee ganamarraa warri hoteelaa bilbilanii poolisii yaamanii poolisiin reefka isaa kutaa ciisichaa keessaa fuudhanii gara Paawuloos hospitaalii geessanii qorannoo daqiiqaa 30 caallee irratti geggeessanii reefka fudhaa galaa jedhanii maatiitti firoottanitti akka kennanidha. Yeroo reefka fudhachuudhaaf kaanu maatiin fuula irra huccuu ittiin maramee jiru kana irraa baafnee ilaalla jennaan poolisiin fuula isaa malee bakka biraa ilaaluun dhorkaadha jedhee maatii ittisee jira. Maatiin ammoo maaliif kana gootu ilmoo keenya obboleessa keenya tiruu keenya sababa inni itti du'e ilaaluu barbaanna. Aableedhaan diramee du'e moo summiidhaan du'e moo dhibee rabbiitiin du'e moo ilaalla ija keenyaan qaama isaarra jennaan doktorri morma kiyyachita malee tasuma laaltanu jedhee dhowwe. Reeffa isaa fudhatanii gara Burraayyuu ergi gaanii booda saanduqa bananii gaafa ilaalanuun aableedhaan morma kana jala bakka 3 diramee jira. Garaan isaa baqaqee akka jiru maddeen keenya ijaan argan nuuf mirkaneessanii jiran. Hundumaafuu asirratti gaaffii qabu. Doktorri maatii isaatiin maaliif ilaalchisu dhorke? Obbolaa maaliif ilaalchisu dhorke? Lammaffaa qorannoon daqiiqaa 30 reefka irratti geggeeffamu maali? Shira akkamiitu duuba jira? Doktorri qorannoo godhe sun gaafa barreessu dhibee honneetiin akka inni du'etti katabe. Haa ta'u malee maatiin aabileedhaan bakka 3 morma jala diramuu isaa ijaan arganii jiru. Kana gaafa as keessatti ilaallu shirri guddaan du'a isaa keessa jiraachuu mul'isa. Koomedii inni hojjetaa ture keessaa waan daqiiqaa tokko kanamee daawwadhaa nama akkamii akka inni ture irraa hubattu. Waan sirriibu waa'ee barnoota kana ijoollee keenyaan hin qoosinaan jedha. Amma ijoolleen keenya Oromoon durii ijoolleen Oromoo keenyaa durii kan akka warra Hawwaa Abuur warra mootara fa'aa hojjete eewudha isaan Galiiliyoo Galgaloo eewudha Mikaa'el Faradaa Albeertii Taanaa isaan ijoolleen Oromoodha barataniiti. Koomedii isaa kanarraa argitanii namni kun maaliif akka inni ajjeefamu, maaliif akka inni barbaadamu, maaliif tarkaanfiin akka inni irratti fudhatame tilmaamuun nama rakkisu. Kan nama ajaa'ibu hiriyoonni isaa guyyaarraa gara hoteela inni du'etti Jaamootti argamu deemanii hoteela sana gaafa laalan hoteelli sun muuziqaa banatee sirbaa jira. Hojiin isaa daqiiqaa tokkoof hin dhaabban. Ilma namaa tokko miti sareenuu yoo duute namni hin gadda. Ilmi namaa sabboonaan Oromoo du'e. Aleksaa jechuun isaa wajjin saahibummaa qaban guyyaa muraasa dura akkana waliin turan jechuudhaan suuraa isaatillee maxxansee haala kanaan poosti biraa keessatti yookaan maxxansaa biraa keessatti obboleessaa kana yaadate achi dhaqeetiin qorannoo taasisee jechaa jira. Maaliif wanni kun ta'e Aleksaa ani intala takka tan achi keessa hojjettu wahii waamee sireen jiraa jedhee tan gaafadhee je eeyyeen ni jira naan jette je har'a ganama girrigirriin naannoo kana ture maalidha jeetan gaafadhee jeeti deebi'ee namaatu as keessatti wal lole moo an jedhee ishee gaafannaan lakkii homtuu hin taane naan jettee yaa intaltun konkolaataan poolisii hayyee maaliif as dura dhaabbachaa ture jechuudhaan hin gaafadhee jeerra deebi'ee ani waanan beeku hin qabu jechuudhaan alaalaa hojii kan kun hojjedha abboo jetteeti nabiraa ol deebitee jaa nabiraa ol seente yookaan ol dheessitee mana keessa kutte namicha abbaa hoteelatti yoo isheen himtu argeen achi deemee jaa obbo Aleksaa dhimmi du'a soraa kuni waan akkasumaan ta'e miti jaa qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettan bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessa jirtan qaamoleen nageenyaa naannoo sana hojjettanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jirtan haqa soraadhaan nuuf baasa. Hoteelli kun hatattamaan cufamee obboleessi keenya maaliin akka du'e ifanuuf haa ta'u abbaan hoteela kanaa seeratti dhiyaatee nuuf haa gaafatamu. Kichuu dhabne dhiigni ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti akkasumaan bilaasha ta'uun kun hanga yoomitti yaadi jiru jechuudhaan barreeffama kana gallakkise. Kana jechuun maal jechuudha isinitti fakkaatti? Mucaan kuni
hoteela Evolaa jedhamu kana keessatti akka ajjeefamedha. Ta duraan dura wanni dhimma hoteela irraa dubbachuu barbaannu obboleeyyan kiyyaa isinillee warri hoteela fayyadamtan warri hoteela dheeyitan. Hoteelli kaameeraa hin qabne hoteelaa miti. Mana dhuunfaa ka durriyyeen akka feetetti si gootu jechuudha. Hoteela 5 star balaaqalaa hin jeena. Hundi hoteela. Hoteelumti CCTV kaameeraa hin qabne kaameeraa manaa hin qabne kaameeraan manaa hoggas hin jennu ruuma ati keessa bultu keessaa miti. Hulaa ruuma ati gartee banattee ol seentu kana mucaan kun nama fayyaa qabuun mana san dhaqee hoteela san dhaqee akkamitti dhaqe yeroo tam dhaqe sa'aa tam dhaqe nama akkamii wajjin dhufe eenyutu hoteela sanitti dhadhee CCTV kaameeraan waan kana guutuu waraabuu danda'u qabaa jechuudha. Ruuma ati keessa galtu osoo hin ta'in ruuma ati keessa bultu osoo hin ta'in kaameeraan waraabamee qoratamuu danda'u qaba. Hoteelli yoo kaameeraa qabaatu taate qaamoleen seeraa bakka sanitti argamanii deemanii ilaalanii sa'aa akkam dhufe eenyu wajjin dhufe akkamitti dhufe dhahamee dhufe moo osoo fayyaa qabu ol seene hoteela kana. Hayyee gaammaan sana qaamni isaa nagaa hajanii oduun takka ganama kana baatee turte. Haa ta'u malee adda isaatirra dhahaan akka jirtu namni reeffa mucaa kanaa mana sanii dhaqee baase arginee jirre jechuudha ragaa bahaatiin jiran yeroo ammaan kana. Namni maqaan isaa Kabbee jedhamu kuni namoota gartee suuraa orijinaala gallakkisan keessaa suuraa bakka kanatti kaafamte kana namoota mucaan akka ragaa addarraa dhahaa qabu mirkaneessan keessaa nama tokko. Hoteelli mucaan kun itti ajjeefame ammallee hojiitti utuu jiru akkamitti reeffi isaa gaggeeffama gaafii jedhuun eegala. Akkamitti waajirri poolisii kutaa magaalaa sanaa hoteela mucaan itti du'e keessaa reeffa baasee hojiin akka itti fufu taasise. Suuraa koo dhugumaa laatan odeessane kaleessa sii xafatu sii kolfu argeetani har'a bilbilanii du'a keenatti odeessani maasobduu jedheetanii si barreesse dhufe ollaanii irraa si dhabnaanani yeroo sii kenne taree micaan maraataa kuni hamma biiziidhaa laata jedhe yeroo sii kennee yoon takka turee dhufu hin jirtu ni laalles barreeffama ko waanan godhus wallaalee laftis natti dukkanooftee akkaataan dubbisni harkaa baddee xiqqaafi guddaan gaafachuu eegalee waa'ee kee dhugumaa yoonaan jedhani lakkisoo badhaan jedhaanis deebiseetani guyyaa hacee sanas yaadadhe atoon obsituu maraattuudha atoon callistuu taphattuudha jedhe waa'ee dhuma kee yaadaa bulee hankanin jedhu obsi taaree dandeesse haxoo xiqqushuudha baattaaree dhagicha dandeesse maalsii hirmaadhu ani qooda kee feet ofitti na waammadhu buraatii keensii ta'a barsa alphaas ittiin fakkaatiini biyyoo sirra garagalchanii dhagaa sirra tuulu dadhabdee iyyitullee firris ormis hin dhaga'u maa deemtee suuraa koo kolfa keenyuuf laattee xaba kee'oo akkam goonu kaammamee akkamaa taanu akka dhabne xabattuu koo akkamii hacee faana wal agarte baay'ee ulfaata baay'ee cimaa nun jalqaba irratti gara dhimma kootti gaafan galu kaleessa galgala sa'aatii 5 keessa ajjeefamee gara hospitaala Phaawuloositti kan inni geeffamee halkan sa'aatii 7 akka ta'e nutti himanii eessammoo turee jennaan hamma sa'aatii 2tti hiriyoota isaa wajjin akka inni turee fi sa'aatii 2 booda namni bilbilee gara hoteelaatti akka inni waamee fi akka inni achi dhaqee dhagee soo duubatti deebiin hiriyoota isaa gaafadhe jechuudha. Hiriyoota isaa gaafadhu walitti bu'iinsa qabaayii sooraanii jedhee gaafannaan keessattuu Firaa'ol Riyaasaadha danuunfaa jiru. Eeyyee namoonni hin beekamne bilbilanii doorsisaa turanii si ajjeesna naan jedhanii jedhee ijoollee hiriyoota isaatti bilbilee himachaa tureedhani. Kanaaf immoo kanattiin jedhee nan abbaa isaan beeku namni garuu naa bilbilee na doorsisaa jedhee ofii isaatti himachuu isaan dhagee kan inni jiraatu immoo naannaa Jamoodha. Jamoo iddoon itti ajjeefame sun hoteelicha maqaa isaa beektu.
achi keessatti du'ee argame akkamitti du'ee jennee gaafannaan immoo galgala sa'aatii lamatti hoteela deemee erga jedhamee booda deebisame immoo ituu dhanna isaa dhiqatu mucucaatee kufee waan jedhuu fi justification akkasii kennaniiru jechuudha. Akkamitti du'e kan jedhu seerri qoratee bira haa ga'u. Tokkoffaa edda halkan sa'aatii 5tti, sa'aatii 6tti, sa'aatii 7tti isaa ta'u edda boqotee taanaan amma sa'aatii kanaatti hamma har'a guyyaa tursuun maaliif barbaachise? Mucaan isaa wajjin namni tokko turtee itti jedhanii mucaan durbaa tokkos isheen to'annoo seeraa jala jirti. Kun odeeffannoo dhageenya namoonni baay'een gaara guyyaa guutuu achiin ture waan ta'eef waan beektu nutti himii kan jedhu feesbuukiidhaan namoonni hedduun naa barreessitaniitu waan hin beeku waan isin dhorsuun qabu. Hoteelli sun qorannoodhaaf dhiyaachuu qaba. Hunda caalaa immoo an kanan jedhu iddoo kamuu kan jirtan poolisiis kan taatan abbaa alangaa abbootii seeraa qaamota seeraa kamiyyuu nun wabii tokko iyyuu hin qabu. Dhugaa mucaa kanaa garuu ogummaa keessanii dandeettii keessaniin uummata kanaaf hin quuqamna kan jettan nuti humna hin qabnu. Waan dandeessan godhaati adaraa keessan. Adaraa keessan mucaa kanaaf wabii dhaabadhaati dhugaa kana baasaa. Wanti haasa'amaa jiru baay'eedha. Wanti dhaga'amaa jiru danuudha. Finfinnee keessa jiraachuuf wabii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf maal goona? Akkama godhama. Namni waggaa 23 dheengada waggaa 24 hin guunne kun namni waan danda'uun uffata walirraa ergifatee waan danda'uun aartii Oromoo isaa ibiddatee kana keessa dhaabbatee hojjetu kun haala kanaan ajjeefamee hin du'e jedhamee har'a ganamumaan gaafa dhageenyu baay'ee ulfaataadha.